Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam nagaa fayyaa jirtu. Qophiin keenya kan yeroo hedduu walirraa kan turredha jechuudha. Amma immoo pilaatfoormii isa Haifaamii jedhu kana jechuudha. Aappii isa daawwachuu godhannu kanadha jechuudha. Isa kanarratti kan xiyyeeffannedha jechuudha. Yeroo baatii takkaa fi akkana walakkaa dura jechuudha. Bifoota kanaan kan dhufaa turedha. Har'a immoo haarootti deebinee jira jechuudha. Wantoota haaroo erga argineen booda kan walitti deebinudha jechuudha. Kanaaf inni kun without any recharge tokko malee jechuudha. Kan Haifaamii kana keessaa USDT hojjennudha jechuudha. Kanaaf haalata itti hojjetanii fi hundi isaa akkamitti akka withdraw godhamuu fi akkamitti akka irraa argachuu dandeenyu fi karaawwan irraa dafnee sassaabachuu dandeenyu hundi isaa isinitti ibsuun barbaada jechuudha. Kanaafuu haalata isaa hunda viidiyoo nuti isiniif gadisne kanarratti guutuu isaa akka ilaaltan barbaanna jechuudha. Keessattuu namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa jechuudha. Kanaaf amma immoo gama viidiyoo keenyaatti kan dabarru ta'a jechuudha. Oke, akkuma jedhe linkiin isaati jechuudha. Telegiraamii keenya keessaas jira. Akkasumas descriptionii jala isiniif hin kaa'u jechuudha. Erga kilik gooneen booda jechuudha linkii isaa sana jechuudha. Haala inni ittiin nuuf seenu kanaan jechuudha nuuf seenaa jechuudha. Kanaaf ani hojjechaa jira waan ta'eef gama kiyyaan isinitti argisa akkaataa itti register godhan laafaadha jechuudha. Isa kana erga kileemii kan jedhu kana yeroo tokko cuqaastan ofuma isaatiif jechuudha gara Play Storeetti isin dabarsaa jechuudha. Akkaataa itti hojjan asirratti highlight isinitti argisiisuu barbaadeeti jechuudha erga tuqxaniin jechuudha. Kanaaf erga inni kun dabareen booda Google Play Store erga cuqaastanii kun Haifaamii kan jedhu kana daawunlood gootanii jechuudha. Ani immoo waan daawunlood godheef open godheen isinitti argisiisaa jechuudha. Daawunlood gootanii buufattu jechuudha. Ergasii aappii sana keessa seentu jechuudha. Aappii kana keessatti jechuudha maqaawwan keessan wantoota guutamuu qabu hunda erga guutanii xumurtanii booda gama kanatti isin geessaa jechuudha. Ani waan qabuuf jechuudha gama kanatti na dabarsee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan jechuudha hunooti kan hojjennuudha. Fakkeenyaaf guyyatti kileem kan godhamu jira jechuudha. Kana jechuun sa'aatii daqiiqaa muraasaan jechuudha daqiiqaa lamaan jechuudha kileem godhuu dandeenya jechuudha. Kana jechuudha kileem goone withdrawal kan jedhu kanaas withdrawal isaa ilaallanna. Koiniiwwan gubbaa kanaa fi invite friend gochuudhaan haalata guutuu isaa isinitti argisiisa jechuudha. Akkaataa itti USDT walitti sassaabatanii jechuudha. Kanaaf kileemii kana cuqaasaa argattu jechuudha yeroo hunda. Kunoo akkuma kanatti kileem godhattu jechuudha. Namoota isin affeertan hunda isaarraa wantoota argattanidha jechuudha. Inni kuni guyyaatti jechuudha. Nama yoo affeertan kun haala kanaan isiniif dabalaa deemaa jechuudha. USDT'n keessan akkasumas kooyinii isinitti waliif qabamu jechuudha. Kanaaf gadii kanattis gassiqxanii karaawwan ittiin argattan keessaa isa kana jechuudha. Read pakeetii kun isa diddiimaa kana jechuudha kan baname kana kilik goonaa jechuudha. Kanneen hin banamne kan lakkaawaa jiran jechuudha. Erga minitii isaanii xumurataniin booda nuuf seenu jechuudha. Kanaaf kun isa kana yeroo cuqaasne USDT sirraan erganna akkasumas kooyinas irraa arganna jechuudha. Karaawwan kanaan isaan hunda daqiiqaawwan isaanii ilaallachanii seentanii kileem keessaa gootu jechuudha. Isaan kanaas karaawwan itti argannu keessaa isa tokko. Isaanowwan asii gadii kanarraa jechuudha kamitti arganne namoota agrii godhuudhaan jechuudha. Akkuma isa kanaatti jechuudha kunooti namoota agrii goone kana wajjin erga agrii waliin gooneen booda play meals kan jedhu kana arganna jechuudha. Kooyinawwanii fi USDT keessa arganna jechuudha. Daqiiqaa lama keessatti jechuudha. Karaawwan itti argannu keessaa tokko kana. Inni biraa immoo invite friend. Invite friend kanarraanis akka gaariitti arganna. Invite friend fi akkasumas geemii gama gubbaa kanaan kan taphannu jechuudha. Kanaaf invite friend kamitti akka argannu isinitti argisiisa. Yeroo takka kilik godhama jechuudha. Inni invite kun jechuudha. Ergasii namoota isin affeertanii kilik goote yookaan linkii ergitanii hunda isaa gadii kanatti argattu. Kanaaf kun olaal gadii kanarratti jechuudha yeroo gabbuutan kan argattanidha jechuudha. Anis yeroo dhiyoo kana kan hin eegale jechuudha kan kaleessa hin turre jechuudha kunis. Kanaaf isa kana irraa kun namoota irraa argattan guyyoota nama isiniif linkii keessanii seenan jechuudha USDT 0.5 argattu jechuudha. Invite friend kan jedhu kana erga cuqaastaniin booda copy link kan jedhu kana kilik gootu.
Erga koppii isiniif godhameen booda namoota affeeruu barbaadan hunda isaaniif share gootu jechuudha. Namoota wantoota akkanaa beekaniifis jechuudha. Kanaafuu karaawwan kanaan irraas argattu jechuudha. Karaawwan irraa argattan keessaa inni biraatis isa kana jechuudha. Okay, erga isa kana kanatti gooteen booda inni biraa kan irraa argannus gamoota geemiidhaan jechuudha. Geemiidhaanis namoota walitti dhiyaataniin taphachuudhaanis inni biraa immoo faamilii kan jedhu kana gadii kanatti gabbuutu faamilii kana keessa erga seentanii task kan jedhu jira, member faamilii paartii kan jedhu kana keessa task kan jedhu kana gabbuutanii kunoo isa receive jedhu kana cuqaastu jechuudha. Go complete kan jedhu kun immoo seerawwan asii gadii kan guuttan erga guuttanii receive godhachuu dandeessu jechuudha. Upgrade level yeroo tokkorraa gara lammaffaatti dabartan isiniif kenna jechuudha. Receive gootu as keessanii guyyaatti taaskii kana keessaa seentanii kilii godhuu qabdu jechuudha. Karaawwan hedduudha jechuudha kan isaa irraa argattanii akkasumas laayivii keessatti turuudhaanis kan argattanidha jechuudha. Keessattuu haayifaamii kan jedhu kana gabbuutanii jechuudha. Kun roomii kana keessatti jechuudha. Guruupiiwwan hedduu jiru jechuudha. Guruupiiwwan kana keessaa tokko kan namoota keessattuu kooyina kennanfaa jira. Guruupiin guddaa jira jechuudha. Guruupiiwwan akka namoota affeeruudhaan bichaan yookaan achuma keessa turuu keessaniif isiniif kennuu jira jechuudha. Waan giiftii jechuudha. Giiftiiwwan kana hunda walitti sassaabachuu dandeessu. Kana jechuun guruupii isa gurguddoo keessatti argamus qabdu jechuudha. Guruupiiwwan fi namoota wal beektanii wajjinis seentanii argachuu dandeessu. Inni biraa immoo akkamitti akka guruupii uummannu yookaan roomii yookaan akkamitti akka kireet godhannus isa viidiyoo itti aanu yookaan barbaachisu isinitti argisiisa. Kun karaa ni dheeraata waan ta'eef amma immoo akkaataa itti argattan jechuudha. Wantoota USDT hunda irratti walitti sassaabbattan isinitti argisiisa. Inni biraa immoo kunoo isa gubbaa kanatti argamu haayifaamii erga tuqxaniin booda taaskii kan jedhu kana jira jechuudha. Isa gubbaa kana raankii fi taaskii kan jedhu gama gubbaa sana jechuudha. Kunooti guyyaa guyyaan kan isiniif kennudha jechuudha. Guyyaa torba erga turtanii VIP fi akkasumas USDT isiniif dabala. Sign in gootan jechuudha. Yeroo hunda guyyaatti jechuudha isiniif kan kennudha. Akkasumas as wantoota as jalaa kanarraa jechuudha. Receive kan goonuu fi go kan jedhu kunis pirinsipilii isaa erga guunnee kan argannudha. Receive kan jedhu kana immoo guyyaatti kilii goonee irraa argachuus dandeenya jechuudha. Haalawwan hedduudha jechuudha kan walitti sassaabameeni guyyaatti jechuudha USDT 10 ol keessaa argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf haalawwan kanaan kilii gootanii irraa sassaabachuus dandeessu. Inni biraa immoo mic on kan jedhu kana yookaan guruupiiwwan yookaan laayivii guruupii keessa jirtu beekuudhaaf yookaan seenuudhaaf isa mic on jedhu kana cuqaasuu dandeessu. Namoota wal beektanii yoo kan jiraattu ta'es ID username isaaniitiin seentanii argachuu dandeessu. Username ID kiyyaas isinitti argisiisuus ni danda'a jechuudha. Guruupii isa sanaas naaf seentanii achi keessattis waliin mari'achuus dandeenya jechuudha. Haala itti hojjetaniis. Kanaaf amma immoo akkamitti akka argatan kunoo kileemiin yeruma sanatti kan dhufu jechuudha. Daqiiqaadhaan jechuudha. Seenneeti jechuudha. Kunoo guruupii keessa turuu keenyaaf kileem nuuf godha jechuudha. Kileem tuqnaa jechuudha. Yeroo kana kileem kan jedhu kana cuqaasna. Leevelii keenya guddifachaa deemna jechuudha. Ani fakkeenyaaf leevelii 14 irraan jira jechuudha. Akkuma argitanitti leevelii kana keessatti naaf dabalaa deema. Ammas kileemiin keenya kun jechuudha daqiiquma takka keessatti kan nuuf seenudha jechuudha. Haga daqiiqaan tokko goote jechuudha kileemii kana hanga goonutti jechuudha guruupii kana keessaa baana jechuudha. Guruupii kana keessaa yeroo leeft gootanii baatan guruupii keessa akkuma jirutti isiniif qabamaa jechuudha. Achi keessatti isiniif lakkaaweeti kileemii keessan daqiiqaa tokko booda deebitanii tuqaasuu dandeessu. Nutis mee gama ifuura deebisnee jechuudha akkuma guruupii keessa jirutti keessaa baanee wantoota biraa isinitti argisiisnaa jechuudha. Kileem gochuudhaaf jechuudha booda inni biraa kan isin argisiisnu jechuudha. Withdrawalidha jechuudha. Withdrawalii akkamitti akka godhamu jechuudha. Withdrawaliin kun garuu roolii qaba jechuudha. Roolii isaas beekuu qabna. Fakkeenyaaf withdrawal kan jedhu kana cuqaasna. Anima USDT 20 qaba jechuudha. Isaanowwan kanaas yeroo hunda kilik gochuu keessan isin irraanfatinaa kan gadii kana jechuudha. Erga isa kana jechuudha withdrawalii kana kilik gooneen booda jechuudha.
wantoota nuti guunnu keessattuu inni tokkoffaan leeveliidha jechuudha. Leevelii jechuun leevelii haga 20 xumuruu qabna. Ani fakkeenyaaf leevelii 14 irraan jira. VIP waan seenuun dirqama jechuudha. Withdrawal gochuudhaaf jechuudha. USDT keenya kana jechuudha. Fakkeenyaaf waan takka torba USDT qaba jechuudha. Withdrawal kan goonu kana cuqaasna. Isa kana haalitti baafannu gara Binanceetiin baafanna jechuudha. Wantoota asii gadii kanarraayis bu'aa argannudha jechuudha. Inni kunis torban tokko yoo kan turru ta'e wantoota nuti argannu USDT argannu jira. USDT 3 fakkeenyaaf torban tokko yeroo guutetti USDT 0.3 nuuf kenna. USDT garaagaraa gadii kanattis kan nuuf kennudha jechuudha. Kanaaf pirinsipila beeknu qabnu jira. Fakkeenyaaf amma withdrawal yoo kan cuqaasnu ta'e waan inni nuun jedhu jira jechuudha. Kanaafuu isa sana ni dhiisna jechuudha. Withdrawal kanarratti jechuudha inni jalqabaa pirinsipiliin isiniin jee leevelii haga tokko hanga 20tti xumuruu qaba. Namni leevelii tokko irraa kaasee haga 20tti seenee VIP waan seenaa jechuudha. VIP waan xumuree VIP tu hojjeta jechuudha. Kanaaf VIP waan xumurre jechuun maal argannaa jechuudha groupies create gochuu dandeenya. Akkasumas withdrawal gochuudhaaf USDT keenya 10 ta'uu qaba. Kanaaf read packaging keenya 1.17 USDT qaba waan ta'eef irraa dhisa. Kanaaf claimiin kun amma daqiiqaa tokko guunnaan nuuf seenee jira. Kanaaf ammas claim gooneetuma irraa fudhannaa jechuudha. Achi booda taayimii daqiiqaa 5 nuuf lakkaa'u jechuudha. Akkuma asitti argitan leevelii 14 kana gaditti jechuudha. 14 kanas akkuma argitan 14 irraan jira. 14 kana keessa daqiiqaa 5 nuuf qabeera jechuudha. Daqiiqaa 5 kana keessattis nu argannaa jechuudha. Inni biraa kan itti argannu isa asii keessaa kanaan jechuudha. Paakeejuma kana cuqaasnaa jechuudha. Kiliik goonaa jechuudha. Kunoo isuma gadii kana amma kan babbaname jechuun isa kana jechuudha. Kan hin banamne kan lakkaawaa jiru erga lakkaawee xumureen booda kan nuuf kennudha jechuudha. Kanaaf haguma paakeejii argannu sana kiliik goonee argannaa jechuudha. Isa kanas 15 irraan jira jechuudha. 20 guutuun dirqama ta'a. Isaanawwan seerota kana jechuudha guyyoota 3 keessatti kan xumuranidha jechuudha. Ergasii immoo wantoota laafaadha jechuudha kan ittiin argannu jechuudha. Kanaafuu riichaarjii tokko maleedhaan jechuudha akkaataa itti hojjetan isa kana salphaadha jechuudha. Kanaaf wanti isin gootan kan biraa dirqama withdrawal gochuudhaaf jechuudha. Wanni isin gootan hagasuu kooyinaa fi USDT kana guyyaatti sassaabuudha. Laayivii keessa seenuudhaan laayivii keessaa wantoota garaagaraa argachuu qabdu. Kanaaf customer service qaba. Customer service kana seentanii wantoota isin gaafachuu dandeessan kan feetan gaafachuu dandeessan. Anis wantoota na dhibee tokkos nan gaafadha. Karaa kanaan gaafachuus dandeessu jechuudha. Kanaafuu hagasitti anis hanga level 20 ga'utti jechuudha maaliin gochaa jira USDT sassaabuun qabaa jechuudha dirqama. Ergasii laaftumatti jechuudha kan namaaf galuudha jechuudha. Keessattuu karaa Binanceetiin kan nuuf galuudha jechuudha. Namoonni Binance hin qabnes Binancees qopheeffadha. Haalataa itti Binance banatanii fi wantoota verify itti godhanii fi Binance isa sirrii beekuu barbaadanis komentii jala yoonaaf keessan isiniif naan hojjedha jechuudha. Haala isin barbaadan keessa haala isin barbaadan keessa ilaaleetiin komentii keessan ilaalin kan hojjedhu ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo dhiyoo kana jechuudha viidiyoos hojjechaa hin jirru waan ta'eef hamileen keessanis gad bu'ee jira. Kanaaf haala kanaan mee komentis gochuu eegala akkasumas laayik gochuudhaan nuus gaafachuu dandeessu wantoota isin barbaachisu tokko tokko jechuudha. Kanaaf haala isin barbaadan isin bira kan jiru ta'a. Komentiin keessan akka viidiyoolee hojjennu nu taasisa waan ta'eef komentiin keessan itti fufuu qaba kan jedhudha jechuudha. Kanaaf leeveliin akkuma argitan isa kun jechuun agriculture akkuma agricultureetti level 20 kana ergan xumureen booda gara VIP tti dabra jechuudha. VIP 2 kanatti jechuudha. VIP 2 hojjedha. VIP 1 banadheera yookaan certificate VIP 1 nan qaba jechuudha. Kanaaf haala kanaan hojjenna. Ammaan immoo levelii 14 irraan jira jechuudha. Kana jechuun levelii 6 qofatu naaf hafe jechuudha. Guyyatti levelii 4-5 ol ida'uu dandeessu jechuudha. Kanaaf kana jechuun guyyoota 2 keessa yookaan guyyaa 3 keessatti level 20 xumuruu dandeessu jechuudha. Keessattuu namoonni online irra turtan baafachuu dandeessu. Kanaaf keessattuu fakkeenyaaf riikardii kan koo kan ilaaltan yoo ta'e withdrawal haalata ittiin USDT kan argadhe kun haalawwan kanaan 0.1 0.05 karaawwan itti argatan upgrade gochuudhaan akkasumas groupii keessa turuudhaan wantoota hedduudhaan jechuudha USDT kana walitti sassaabama jechuudha. Kun kan guyyaa tokko keessatti walitti sassaabame dhufe jechuudha inni kuni. Kanaaf haala kanaanii
salumatti hojjechuu danda'ama jechuudha. Isa kanarratti koomentii yoo kan qabaatan ta'e koomentii jalatti naaf barreessaa. Wantoota hafe guutuu isaa jechuudha. Ammas paartii itti aanu irratti kan isinitti argisiisu ta'a jechuudha. Wantoota hafan irratti dabalata kan ida'u yoo jiraatu ta'e koomentii jalaas naaf kaayaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan kan waliin deemnu ta'a jechuudha. Isa kanarratti baay'ee kan beekumsa irratti jechuudha. Isiniif laachuus danda'u kan ta'e waan ta'eef koomentiin keessan viidiyoo isa lammaffaa hojjedhu keessatti yaada dabalataa idee akka dhufuun na taasisa waan ta'eef karaawwan kanaan hojjenna. Inni biraa immoo kooyiniiwwan kan walitti sassaabbannuudha. Kooyinii kana karaa irraa argannu keessaa inni tokko guruupii yookaan namoota giiftii kennan guruupiiwwan giiftii kennan haasawa gochuudhaanis ta'e biyyoota kan alaa hedduu keessa jira kun akkuma argadhaan kooyiniiwwan tokko kooyinii 20 kooyinii 80 amma guruupiin kooyinii 30 sanaaf kennanii ni jira jechuudha. Guruupiiwwan kana keessaa walitti sassaabbattu ergasiin booda exchanges gochuu dandeessu jechuudha. Wantoota kooyiniin kun baay'ee guddaadha waan ta'eef kooyiniin guruupii live stream keessa turuudhaan kan argamudha jechuudha. Kanaaf giiftii achirraa kooyina walitti sassaabamuun kan argatte jechuudha. Kun akkuma TikTok irraa jechuudha live irra ta'anii argattu sanitti irraa argama jechuudha. Kanaaf haala salphaan kan hojjetamudha. Kanaafuu yaadni yoo kan jiraatu ta'e yaada keessan nuuf kennaa. Akkasumas wantoota haaroo kan biraa kan barbaadan ta'e kan hojjetamu qabu kan himattan ta'e kan jiraate koomentii jala nuuf kaa'aa isiniin jedha. Kanaafuu inni kunis wantoota iskiilii keessan haguma hojjettan irra turtaniin isiniif kennaa kan deemudha jechuudha. Inni kunis wanta haaraa miti. Kanaafuu wanta isin dhibee kan jiraate akkuma isin jedhee naaf kaa'uu dandeessu. Guruupii isiniif uumeen jechuudha. Guruupii kan koo ID nambarii isiniif kenne isa sanaan seennee waliin haasa'uus dandeenya. Akkasumas akkaataa itti kooyina waliif kennaniif hundeessaa achumarratti isiniif gochuu nan danda'a jechuudha. Kanaafuu viidiyoon har'aaf qabannees isuma kana fakkaata jechuudha. Haga viidiyoo kaanii wal arginutti nagayaan nuuf turaa isiniin jechuu barbaanna.